Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataarraa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu hordofaa jecha qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi. Egaa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaatiin mata dureen nuti jalqaba irratti qabannee isiniif dhiyaanne tapha Piriimeer Liigii Ingilizii torban kana akkasuma torbee 11ffaa Arsenaalii fi Niwukaastiliin akkasuma Tottenhaamii fi Cheelsii walitti fidee taphoota dinqisiisoo fi diraamaadhaan guutame kan laalu ta'a. Itti aansuudhaan sagantaa baalaandoorii bara kanaa fi badhaafamtoota baalaandoorichaa kan ilaallu ta'a. Piriimeer Liigiin torban kanaa Niwukaastilii fi Arsenaal Tottenhaamii fi Cheelsii walitti fiduun taphatame. Sadaasa 3 bara 2023 irraa eegalee tapha Piriimeer Liigii Ingilizii torban kana keessa eegalameen keessaa Niwukaastilii fi Arsenaal taphataniin morkii jabaa booda Arsenaal yeroo jalqabaaf mo'amuudhaan 1-2 xumuramee jira. Arsenaal Piriimeer Liigii irratti haala gaariirra jiraatus taphoota 11 darban keessaa 3 qabxii walqixa bahee tokko mo'amuudhaan immoo leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan leenjisaa cimaa ji'a kanaa keessatti kaadhimame. Taphataan sarara gidduu Diklaar Raayis immoo taphataa cimaa ji'a kanaa jedhamuun kaadhimamee jira. Taphoota 11 taphate keessaa 8 mo'ate 2 walqixa bahuudhaan immoo tokko kan mo'ame qabxii 24 sassaabachuun Piriimeer Liigii irraa afuraffaa irratti argama. Tapha Cheelsii fi Tottenhaam jidduutti wixataa kaleessaa gaggeeffameen Cheelsiin tapha diraamaa hedduun guutameen Tottenhaam irraa aane Maurizio Pochettinoon kilaba isaa durii Tottenhaam irraa ari'ame Cheelsii qabatee deeme mo'ichaan deebi'e. Barreessaan ispoortii BBC Phil McNeil halkan diraamaa fi fiilmiidhaan guutame Tottenhaam taphattoota 9 taphicha mo'amuun xumure jedha. Akka Phil jedhutti deebi'ee dhufuun leenjisaa lammii Arjentiinaa kana tapha akkaan ho'aa fi taateen hedduu keessummeesse kanaan otoo hin milkaa'in hafeera. Gooliiwwan 5 kan galanii fi gooliiwwan biroo 5 immoo kan haqaman kaardii diimaan 2 kan kennamee fi murtee baariin kan jalaa haqame. Falmisiisoon kun hundinuu tapha wiixataa halkan kana keessa mul'atedha. Tottenhaam ga'umsaa jabaan jalqabus daqiiqaa 6ffaa irratti galchiisii jalqaba Kulusevskiin lakkoofsiseen daansee immoo Soon Haangin goolii lakkoofsiseen taphaan ala waan ta'eef haqamee jira. Waltajjii akkaan ho'aa tureen Cheelsiin galchii 2 galche jalaa haqame. Kan Sterliin kubbaa harkaan tuquun kan galche Mooses Kaasedoon immoo taphaan ala yookaan ooksaayidii ta'e. Haa ta'u malee ittisaan Tottenhaam Kiristaanoo Roomeroon miidhaa Enzoo Fernaandeez irratti ga'een rukuttaan peenaalitii kenname. Kan kana caalu kaardii diimaadhaan dirree keessaallee ari'ame. Deennatti Cheelsiitti kan makame Kool Paalmeriin rukuttaa peenaalitii galchitti geeddare. Taphni kun Tottenhaamiif akkaan hammaachaa deemuudhaan ittisaan isaanii Maakii Van de Beek fi akkasuma James Maadison miidhaadhaan boqonnaa dura jijjiiramanii. Carraa dhabuun Tottenhaam kanaan osoo dhaabbatee bareeda ture. Garuu hin taane taphataan isaanii Diistii Odogiin sakaallaa hamaa taasiseen kaardii keelloo lammeessoo argachuudhaan diimaadhaan dirree gaggeeffame. Taphichi akka kanaan otoo jiru leenjisaan Tottenhaam Aanjil Poostokogluun muddama keessatti kaardii akeekkachiisaa argate. Tunis taphattoota 9 ittisuurraa ammallee sarara ittisaa isaanii gara dirree Cheelsiitti dhiyeenyaan taphachaa itti fufani. Haa ta'u malee taphichi akka kanaan itti hin fufne. Cheelsiin sarara ittisaa isaanii cabsanii seenanii jiru. Taphni xumuramuudhaaf daqiiqaawwan 15 wayita hafanii Sterliin waayileesaa Jaaksoniif kubbaa bareedaa mijeessee dabarsuudhaan Jaakson goolitti jijjiire. Yeroo kanatti namuu taphni waan xumurame se'a. Ta'us diraamichi itti fufe. Erik Daayer goolii galchuudhaan kilabicha walqixxeessuus ooksaayidii jedhamuun jalaa haqame. Taphataan Cheelsii Nikolaas Jaakson immoo daqiiqaawwan dhumaarratti galchiiwwan 2 lakkoofsuun haatirikii hojjete taphicha 4-1 goolabame. Naamusa dhabuun Tottenhaam gatii baasisee deeggartoota Tottenhaam taphicha dura akkaan qilixxoo turan jedha Fiili. Tapha kana irratti maaliif jennaan tapha kana irraa aanuun tarree Piriimeer Liigii gubbaa taa'uu waan danda'aniif. Haa ta'u malee tapha muudamaan guutame kanaan akkas osoo hin taane hafe. Wayita Kulusevskiin galchii lakkoofsisu Tottenhaam haala gaariirra ture. Garuu sababa naamusa dhabuu Roomerotiin gatii baasanii. Inumaayyuu Roomeroon isa dura sakaallaa Kooliwiilii irratti
irratti hojjeteen diimaa argachuu qaba. Garuu kanarra darbuudhaan ammallee lammii biyya isaa Fernandezin irratti takaallaa hojjete. Odoguin illee akkasuma ture. Qarumaayyuu kaardii diimaa argachuu qabaayyuu haa ta'u malee carraa qabeessa ta'e bira dabrame. Garuu ammallee taphatama duraan sakaalee kaardii diimaa akeekkachiisaa adda bahee Sterlingin deebisee sakaalee. Murteessaan Maayikil Olivaar filannoo tokkollee hin qabu ture. Odogiin dirree keessaa gaggeessuu malee. Mo'amuu kanaan alatti burjaajin wiixata halkanii Tootinaamin tarii fuuldurattis gatii baasisiisa. Roomeroo fi Odeegin taphootarraa hafuu isaaniin alatti Van de Ven fi akkasuma Maadisoon miidhamanii jiru. Deeggartoonni suuppar fishkaan dhumaa wayitaa afuufamu joomina taphattoota isaan agarsiisanii fi lafaa ka'uudhaan harka rukutaniif jiru. Haa ta'u malee halkan kun adeemsa yeroo dheeraa booda suuppariin gatii isaan kafalchiisu mala. Sanbata darbee sadaasa afur Fuulaamii fi Maanchister Yuunaayitid tapha waliin taphataniin Maanchister Yuunaayitid bara kana keessa taphoota 15 taphatan keessa 8 mo'anii jiru. Tapha sanbata Fuulaam waliin qabaniinis deebi'anii dandamachuu danda'anii jiru. Kanaanis Maanchister 1-2 mo'atee jira. Brentford fi West Ham 3-2 mo'ate. Berliin immoo Crystal Palace'n Burnley fi Crystal Palace taphoota waliin taphataniin warri Berliin taphoota 5 dirree ofirratti taphateen hundaa mo'ameeti jira. Amma Crystal Palace'n ammoo taphoota 10 darban keessaa goolii 8 qofa lakkoofsisuudhaan tapha kanaanis 2-2 baaniiti jiru. Everton fi Brighton 1-1 aachaa baanii jiru. Manchester City fi Bournemouth warri Bournemouth leenjisaa haaraa argatanillee torban darbe milkaaniiru. Garuu Manchester Cityn 6-1 mo'atee jira. Sheffield United fi Wolves immoo taphoota 10 jalqaba kana taphatan keessaa qabxii tokko qofa qabachuudhaan Sheffield United seenaa Premier League keessatti kilaba qabxii gadi aanaa ta'e qabu jechuudhaan danda'amee jira. Yeroo jalqabaatiif qabxii 3 argachuudhaafis hawwii kan qabu Sheffield United torban kana keessa cimina isaatti deebi'aa kan jiru Wolves waliin taphataniin 2-1 mo'ateeti jira. Dilbata yookaan sadaasa 5 tapha Nottingham Forest fi Aston Villaan taphataniin Nottingham Forest dirree ofii irratti yeroo taphatan cimaadha jedhamus Aston Villaan garuu cimina ammarra jiraniin osoo hin fayyadamin mo'amanii galanii. Kanaanis 2-2 Aston Villaan mo'ameeti jira. Tapha Luton fi Liverpool waliin taphataniin warri Luton dirree isaanii irratti goolii baay'een ittiin galu jedhamus haa ta'u malee kilaboota bara kana keessa Premier Leaguetti makaman keessa Luton Town ga'umsa gaarii agarsiisanii jiru. Kanaanis Liverpool waliin 1-1 qabxii qoodatanii jiru. Ankuloolessa 31 bara 2023 badhaasa Baalaandoorii Faransaay magaalaa Paaris keessatti kenname irratti taphataan duraanii Baarseloonaa fi PSG Lionel Meesiin taphataa cimaa bara dorgommii darbee jedhamuudhaan badhaasicha yeroo 8ffaadhaaf injifatee jira. Taphataan ganna 36 lammii Arjentiinaa Meesiin waancaa addunyaa Kaatar irratti gaggeeffame biyya isaa akka injifattu gahee olaanaa baatu badhaasa kana akka argatu gahee guddaa ba'eef taphataa sarara gidduu lammii Ingilizii fi kilaba Real Madridiif taphatu Jude Bellinghamiin badhaasa taphattoota dargaggeeyyii reefuu mul'achaa jiranii kan ganna 31 gadiif kennamu Koppaa Tiriippii injifatee jira. Meesiin tapha kamuu caalaa badhaasa kan yeroo injifatu Manchester City waliin Champions League dabalatee injifannoowwan 3 bara dorgommii tokko keessatti milkeesse. Erling Haalandiin dorgomaa isaa cimaa ture. Haalandiin badhaasa kanarratti Meesitti aanee sadarkaa lammataan yoo goolabu lammii Faransaay Kiliyaan Mbaappeen immoo sadaffaa ta'e. Mbaappeen tapha xumuraa waancaa addunyaa irratti hatriikii hojjechuudhaan tapha xumuraa irratti sana raawwachuun seenaa keessatti nama lammaffaa ta'e. Ammas asitti argamanii gammachuu kana qoodachuun baay'ee gaariidha kan jedhu Meesiin waancaa addunyaa injifachuun abjuu koo dhugoomsuudhaas jedha. Itti dabaluunis baroota dorgommii qabaadhe milkaa'inaan argadhe carraa garee seenaa keessatti cimaa ta'ee fi waliin taphachuu argadhe nan qaba jedhee yaadeen beekus jedha.
badhaasotni baalaandoorii hundinuu sababa adda ta'eef qabaas jedha. Morkataa Meesii kan ta'e lammiin Norweey Haalaand taphoota liigii 35 irratti gooliiwwan 26 lakkoofsisuudhaan riikaardiiwwan haaraa galmeesse. Siitiin shaampiyoonii liigii Piriimoor liigii akkasuma immoo FA Kaappii bara tokkotti yeroo injifatu taphoota hundarratti Haalaand gooliiwwan 52 lakkoofsisee jira. Galgala sanitti gumaacha kanaaf Giriid Muular badhaasa jedhamuu fi nama goolii hedduu galcheef kennamu badhaafamee jira. Maanchister Siitiif kilaba guutuu nan galateeffadha kan jedhe Haalaand maatii koo na cinaa jiraachuudhaan nama ammaa ta'e akkaan argamu na deeggaraniifis galataatu mala jedhee jira. Meesiin hunda caalee mul'ateera. Baalaandoorii taphataa kubbaa miilaa cimaaf badhaasa kennamuudha. Akkasuma badhaasichi nama injifatu kan filatu gaazexeessitoota dhibbaa guutuu addunyaa irra jiranidha. Meesiin Arjentiinaa waancaa addunyaa akka injifattu gargaaruudhaan ciminatti kilabii isaa haaraa USA Inter Miyaamii yeroo duraaf waancaa liigii kaappaa akka injifattu gumaachee jiraas jedhu. Taphoota 14 kilabichaa taphate goolii 11 lakkoofsise. Meesiin amma badhaasa baalaandoorii nama kamuu caalaa yeroo 8ffaadhaaf injifatee jira. Isatti aanee kan jiru Kiristaanoo Roonaaldodha. Badhaasa 3 hanqate yeroo 5f injifatee jira. Roonaaldoon badhaasa isa 5ffaa fi isa dhumaa kan injifate bara 2017 yeroo ta'u erga bara 2003 bara kana yeroo duraa fi badhaasa kanaaf osoo hin kaadhimamin hafe. Arjentiinaa waliin waancaa addunyaa kan injifate goolii eegaan Istoon Viillaa Emiliinoo Maartiniiziin immoo goolii eegaa cimaa addunyaa jedhamuudhaan badhaasa yaasiin injifatee jira. Maartiniiziin tapha xumura waancaa addunyaa irratti rukuttaa peenaalitii komaan qoluudhaan Golden Gloovii injifatee jira. Istoon Viillaan Piriimeer Liigii Ingilizii sadarkaa 7ffaa akka xumuru gargaare. Haa ta'u malee waancaa addunyaa Kaataritti wayita injifatan haalli gammachuu itti ibsate amma Paarisitti namoonni akka isatti cuukkaan sababa ta'ee jira. Maanchister Siitiin kilaba cimaa bara kana jedhameeti jira. Maanchister Siitiin yeroo lammaffaadhaaf walitti aansuudhaan kilaba cimaa jedhamuun filatamee jira. Bara darbee gareen Peep Gaardoollaa waancaa liigichaa kan Shaampiyoons Liigii fi FA Kaappii seenaa keessatti kilaba lammaffaa ta'e. Taphattoonni Siitii 7 badhaasa baalaandoorii kanaaf kaadhimamuu danda'anii jiru. Vinicius Junior duula jibbaa sanyummaa irratti godhuudhaaf beekamtii argate. Taphataan collee Real Madrid Vinicius Junior dirree kubbaa miilaa alatti hojiiwwan gaggaarii hojjetuudhaaf badhaasa Sokrateris argatee jira. Taphataan kun jibbaa sanyummaa irratti duula godhaa akka itti fufu ibseeti jira. Baroota lamaan darban Laaligaa Ispeen keessatti arrabsoon sanyummaa irratti deddeebiidhaan isa mudatee jira. Biraaziil bakka hiyyummaan jiruu fi manneen barnootaa ijaaruudhaan deemee barnoota irratti investii gochuudhaaf faawundeeshinii kan ijaare Vinicius gammachuusaa kanaaf beekamtii kennameefii jira. Duula sanyummaa irratti godhamutti nan jabaadha kan jedhe taphataan kun yeroo ammaa kanatti waa'een sanyummaa dubbachuun saalfachiisaadha. Garuummoo namoonni miidhaan irra gahu akka xinnaatu irratti duula itti fufuu qabna jedhee jira. Sagantaa kanarratti seerboombiin Chaarlatan yaadatamee jira. Badhaasa baalaandoorii bara kana Meesiidhaaf kan kenne taphataa sarara gidduu duraanii Ingilizii fi Maanchister Yuunaayitid Deevid Beekaan yoo ta'u badhaasicha kennuudhaan dura seerboombii Cheerliisiin yaadatee jira. Seerboombii Cheerliis Ingilizii waliin waancaa addunyaa nama injifate yoo ta'u umrii isaa ganna 86tti ji'a darbe boqatee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa qophiin kennaa ardaa ispoortii har'aaf qopheeffannee kanneen hanga ammaa turanii qopheessee isiniif dhiyeessuudhaan kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.